Fadda mucaa. Waan gaafa mucaa kana obboleessa dhaggeeffadhu ifa waan si gaafadha dhaggeeffadhu. Wanna si gaafadhu sobini mucaan kun ijoollee biyya keetiiti. Mucaan kun ijoollee biyya keetiiti ijoollee ollaati. Sobarra kaa'iniiti waan si gaafadha. Waan si gaafadhu. Mana jaazaa bule. Waan si gaafadhu obboleessa waan gaafadha mucaa kana. Hin barbaadne kuno dhaggeeffadhu sagalee mucaa mana yaala deemu dude. Mucaa waan gaafadha ifa. Mucaa kana kanatti tamuun kana Mubarak mubee koona koisa amma kana natti kakachaa ijoollee godhanyoota warra ollaani baasii kakachaa dhaggeeffadha dara koona fuudhi bakka natti kakachaa sammaa kana taaksii gadi bee taaksii qabadhu na bira kottu obboleessa kurbaanni keana. Okay. Mubarak mucicha kana an koy Eliyasin emena na kenna majarra rabbiidhaati na kenna tokkoffaa ilaal gaafa amma humna qabaattee asfaraarraatu namatti ergitee asfaraarraa siftu akka mucaan biyya isaa keessatti amma ID ofirkaa qabdati waa hunda ofirkaa qabda aangoo qabda asfaraarraatu osoo kan dhaggeeffadhu gaara jala dubbachuun rakkatini gaafa asfaraarraa kuno imataara dhaggeeffadhu waan sitti mu dhagay waan sitti mu tokko sitti asfaraarraa biyya kana keessatti bare eenyu miti kuno qaro kootu kuno amma dhaggeeffatu waan inni jechaa ture mucaarraa dhaggeeffatu mucaa viidiyoo baasee waan inni jechaa ture mucaa viidiyoo baasee waan inni jechaa ture dhaggeeffatu kuno mucaa viidiyoo kana jira kana been naaf amantaa irraa dhabninu mumbe bana qoy kaalido zaachaa jira atu waan dhageenya jedhu qabda waan namaraachee jira dubbadhu obboleessa maal jedheeni Sila akkas ture jechuun mucaan kun dhukkubsachaa ture kan dhaqee bakka sanaa dubbisillee anadha. Yaa'u garuu warra ani viidiyoo an post godhee si anadha. Edda post godhee ijoolleen illee dhaqanii post godhanii. Har'ammoo edda post ta'e ka'ee nu dubbisee jechuudha. Ijoolleetu sayyoo bilbilanii waamanii dhufee walumaan illee ijoollee waan ta'ee fidee dhufee kazaa nutti gamu takka nutti gamu takka waan masaa hin beeknu dhugaa isinitti muudhaaf jechuudha. Bakka mucaa rakkoo jabaraa qaba bakka Eliyaas rakkoo cimaa qaba. Wobii maaltaa ta'e hidhaan singalcha nuun jedhe Abdusaalim hidhaan singalcha nuun jedhe Abdusaalim fidatee dhufe. Mubee adaraa kootu na fuudhi bakka amma obboleessa dhufeessi fuudha wallaahi si hojii dangala malee wallaahi dhufeessi fuudha seera dhattaa obboleesso seera malee furmaanni keenya hin boo'in ofittan si fuudha amma. Bas. Waa obsaan injira hojjeta furmaata. Tokkummaa seeratti nu dabarsa. Tokkummaa warra seeratti ergi. Tokkummaa bakka homaa kun tokkummaa warra seeratti nu ergi yoo tokkummaa mucaa gara biyyaa galuu dandeessan gara biyyaa galchaa bakka. Bannaate tokkummaa na gargaari bakka. Asitti na ajjeesu bakka sin ajjeesu na jedhe afaan isaati. Wala ajjeesu carraanuu kenna. Ani waan nama homaa tokko isinitti hima. Waan nama homaa tokko isinitti hima. Walii yaaduunis gaariidha. Mucicha kanaa xiqqoo nan yaada. Eenyu Eliyaasii. Eliyaas kun seera kayoo ga'e hojiin kun jalqabaa kaasa seera qabeessummaa ittiin qabu walii galtee faana taasise garuu jira jechuudha ragaa waa hunda garuu wanti kun waan seeraanoo nama 3-4 biyyaa fiduun isaaf ni eeyyamaa ka jedhu mootummaan tarkaanfii ni fudhataa jiru waliin beeknaa jechuudha adeemsa seeraan jalqa waan ta'eef mucaan kun allayyaa bu'uu deemaa jechuudha gama seeraatiin kanas osoo hin taane isa kanas allayyaa buusuuf osoo hin taane mucaan kun saayidii mucaa kanaa hojjetee barnoota nama biraatiin leekka ta'u. Mucaa kana ofirraa dhorgee doorsisuu dhiisee sin ajjeesisiisa qabeen biyya si buusisiisa hidhaan si gajaachuu dhiisee aayidii hojjechuu danda'u aayidiin hojjetu balaa biraa ofitti fiduu deemaa jechuudha ati kana keessaa filadhu sooyyee kiilolee dubbattu tokkummaa yaada keetti dabalatee yaada keetti deegaa tokko laa warra sirratti haasa'atan ani ija Eliyaasii arran arge wallaa Eliyaasii walis hin beekuu footoo noo sana dhiisi rakkoon qabu waliin beennu rakkoon qabu uummanni suuraan marifatee jedhatti itti fufaati waan rabbi sin baasetti ba'a. Miyuutii godhe nu dhaggeeffadhu nu barbaachifta sooyyaa jedhu badhu. Nannu fa'aa karaarra jira. Balaa hundi keessa akka gabaa jimaata hunduu kaasuuf naanee jiru. Odeeffama guddaa dubbadhu obboleetti keenya qaali. Fayyaa keessan imni ani suuraa kanan argeen ture mucaan kana akkasiin arguu kootti baay'ee gammadeera galatoomaa warri fiddanis warri mana bantanis duraan dursee biyya kana keessatti waan akkasii seera ala akka ta'e deddeebi'amee himamaadha kan inni ture kana duras ture ammallee akkuma kanaa jechaadha. Hamma
amma kanayyuu asirratti haasa'uun hin qabamu an akka koottis akkuma seeraatti iyyuu taanaan. Namni mucaa kana gate namni fidee jalaatii waraqaan harkatti badeera taanaan fuudhee irraatti sirreessuu qaba malee harka fuudhee mucaa kana dhaqee ammas mana jaazaatti yookiin iddoo hojiitti deebisa taanaan ammas walitti gadi aana jechuun isinii wallalaama deemna malee waan mucaa kanaaf furmaata ta'uun jiru jechaadha. Yaada furmaataa kan ta'uu qabu mucaan kun jajjabeeffamee haalli nagaa isaarratti yoo jiraate mana yaalaa geessamee hikimannaa taakkimoo mattaakamaa allabbat mucaan kun beektu namni fide isa fide qarshii isaa laala malee sammuu namaatti hammam miidhaan ga'ee cinqate akkamiitu namarra jira aduu kana keessa sa'aatii daqiiqaa tokko namni bakkee dhaabbatu hin danda'u ispeeshaalii sa'aatii kana Emiraat keessatti jechaadha. Qabaachuu dhiisuu danda'a namni fideen kun horiyaa of harkaa qabaachuu dhiisuu danda'a garuu kun furmaata miti. Mucaa kana fuutanii yoo mana seeraa geessitanii yookiin imbaasii normaal yoo deeme mucaan kun wanjalanyaana mucaan ni fide kun hin darbatamaa jechaadha. Obboleessa keenya kan akkasiin owwaallee of biraa dhabnee jechaadha. Isa kanaaf immoo furmaata ta'aaf. Eeliyaastuu si fide natti fakkaata. Eeliyaastuu fide fakkaata. Mini mucaa kana gaafan taa'ee ilaalu. Kanaaf Eeliyaas furmaata kan ta'uu qabu mucaa kana fudhattee araarfattee yaalsisattee kadhattee hiriyoota keetiin naabuusaa ittee yaalsisattee mucaa kana dhiyeeffama gaafatteetu indagammi waraqaa isaarraatii fixxee gara hojiitti deebisuu wayyi. Inta utaanaan tarii nama 2 nama 3 fiddee ta'a. Kan sababii sitti ta'e. Nama 2 kanatti fiddees immoo seeraan ala dhadhamtee waan biraa keessa galte. Amma biyya kanaa ba'uu biyya kanatti hidhamuu mini dubbiin beektaa? Biyya immoo keeyyati biyya keenya maal jedhaadha. Si galee? Keeyyati biyya keenya immoo maal jedhaa? Isaan immoo waan biraa dhagaaffeen biraa. Waan ammate haasoftu kun hundumtuu si baasu. Kan si baasu dhiifama gaafattee mucaa kana fudhattee waraqata isaa hojjechiistee fi gara hojiitti deebisu. Amma dallaalonni beektaa ijoolleen seeraa ala ijoollee fidanii garmalee ijoolleen harkatti baddee jirtu maal anjira mini nama 15 fideera ammaalin ta'e maal na godhu inni laphee dhiiban kun hin jiru bara si'anaa kan amma hafeera. Biyya kana kan seen yeroo kileeraansiiti. Akka kileeraansii keessatti immoo hojii 2 galchee ta'uu didee sadaffaa ani ofii kiyya mana fuudhee ofii kiyya. Ijoolleen kun hin rakkatiin hin beeleen dhibutiin jedhe ani ofii kiyya ji'a meeqa danda'ee indagana guyyaan hojii. Eliyaas obboleessa koo. Piliis uummata kana gammachiisi ana siin jedhe. Calluma jedhan tokko daqiiqaa tokko sakandii 30 abbaan barbaade sitta dawwaluuti. Sakandii 30 waa dhaggeeffatu. Ijoolleen bootee deemu mucaan. Ijoollee isaati ati. Ijoollee isaati. Eliyaas amboodhaati. Amboodhaati. Okay, koi ijoollee amboo tokko sii fida. Ijoollee amboo tokko sii fida. Jimmaa miti. Jimmaa sii fide. Dandakee waan ta'eef jetta. Ijoollee amboo tokko kan kileeraansiin dura dhufanii yeroo lolaa sana dhufanii lolli irra ba'ee hojii dhabanii. Dhaggeeffadhu kasani taraanaaf kenni. Yaada irraa fudha. Amma kan barbaachisu bari yaada furmaataa barbaadaa irra malee yaada inni miti bar. Yaada furmaataaf immoo yaada wal jijjiiruu qaba. Inni furmaataa dallaalaan biyya kana keessa yookiin mucaa obboleessa kee kana xiraa shan jaatti baaftee ayidii irraa hojjechuu yookiin immoo mucaan kun seeraan siimachuu yookiin seeraan siimataa. Unnaan namni jiru kutuun jiru. Seeraan siimataa. Dhaggeeffadhu lalfee. Ani mucaa kana kanan fidee. Jarri na godhani baasa. Dhaggeeffadhu. Ijoollee bulchanii akkaawuntii feekii hojjetanii. Qaroo miitu god. Ayyee dubbadhu Iliyaas mee dubbadhu. Waan kana irratti filannoon keessitu beeka waan ta'eef. Ana suuraa namni na jeeqaa jira. Suuraa mucicha ciisu ergee namni na jeeqaa jira waan ta'eef dubbadhu mee. Mucaan kun kan dhufe yeroo kileeraansii keessa kan inni biyya kana seene. Mucaan kun hojii inni barbaadu seenuuf kileeraansii gaafata. Kileeraansii malee lafti seenamu wanti tokko waraqaan qayyaramu hin jiru. Garuu akka kileeraansiin jijjiiramu jedhee jalqaba komishinii kaffalee galche. Inni ulfaata inni gallakkisanii bahan. Lammata hin galche ta'uu deddeebi'an. Sadaffaa isa dhuma akka kileeraansiin keessa dhufu jedhee ani shaarjaatti mana kiraa fuudhee algaa bitee firaashii bitee waan hundumaa bitee itti waraqaa keessan heeggadhaa gaafa waraqaan keessan dhufe immoo achi baasee anatu lafa isin dandeessan lafa isin madaalu lafa humna keessan madaalu galchee aayidii isin qayyarsiisa. Akka kanatti immoo isin guyyaa qaqqabdan hojjedha guyyaa dadhabdan dhiisa jedhee ijoollee kanaaf achitti geessee ijoollee isa qofaa miti ijoolleen achiru.
ijoollee keessaa ofii Naangoon ijoollee jedhaa jira bar mucaan immoo nan galchine Woy, kaasa kana ragaan hin jira, ijoollee waan Kale tokko kale ishi kale. mucaa kana yaada furmaataa barbaadartu barbaadate. Yaadni furmaataa mucaa kana. Yaada furmaataa Ilu koy Ilyas Ilyas. Kontiraataa dhufe namni. Adii maaf hojjedhani? Adii maaf hojjedha? Kaampaanii fide kaampaanii galchuudha. Waan humna isaa danda'u. Waraqaa raasii haa fidu. Mube koy mee Adii akkamitti hojjetama? Mube yeroo tokko. Daldalaa ijoollee biyya kanatti galchee gatee guyyaa tokko bakkee bulche ijoolleen viidiyoo hojjetannaan. Mube Namni sun ayidii irraa hojjetu yoo baay'ee sammaa ta'eela. Gaafa dhufe ayidii irraa hojjetu naan jedhaa kaalidooti seer godhaati. Nam tokko dhufee gaafa gatamee akkanatti bakkee bule ani ilmoo kooti wajjin warra kooti wajjin waan an barbaade nyaadha. Mana barbaade godhaa gatame taanaan akkanatti bakkeetti. Mubaarak Musammaa ayidii irraa hojjeta ofitti murteesseera waraabbadhaa lafa kaadha. Waraabbadhaa lafa nam tokko biyya na turse jedha malee Mubaarak biyya nu turse naan jedha malee anaan nagate naan hin jedhu du'een sagal gubadha malee jechuudha. Namni ijoollee gate ayidii irraa hojjeta allaqe. Anillee akkasuma nama gateen beeku eenyullee gateen beeku. Kanaafuu Suura beeki. kunoo laali. Malee arra saana. Dhaggeeffatu waan ta'eef jechuun jiru. Waraqaa kiliraansii haa fidu kaampaaniin galcha irraa hojjechiisa. Kaampaaniin galcha. Ilyas koy yeroo tokko. Ilyas koy mee Ilyas. Waraqaa kiliraansii immoo hin fiddu taana waraqaan jijjiiramu jiru kana kiliraansii Mee malee. yeroo tokko nan dubbadha mootii. Kaalidoo kenni. Ilyas koy mee yeroo tokko taragaagge mee Ilyas taragaagge. Koy. Kerro. Isa lafaa muitii bana afaanii nama bu'aa jedhani. Balaa xiqqoo balaa hattuu keessa akkatti galtu Kerro. Ilyas. Koy. Itti humni kaalidoo. Koy. Kerro. Marga muutii baradhu buutii baradhusti. Koy warbi koy. Ayyeetti fufi. Kerro. Kaalidoo itti fufi. Waan asi gaafadhu dhaggeeffadhu. Maal jette? Ela ani la dhugaa jiru sitti mana dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irratti dhukkubni amirii rabbiiti rabbi si haa fayyisu. Amma sa'aatii ammaa kana keessatti rakkinni keessa kun akka inni si furamuu barbaadamoo irratti dawwalaaru. Rakkina keessa jirtu kan akka inni si furamuu barbaadamoo akka Itoophiyaa galtu barbaadda. Qeerroo dhaggeeffadhu. Rakkina amma keessa jirtu waraqaan kan keessa jirfamee idiin hojjetamee. Hojii biyyaa bahe hojii biyyaa bahe. Yaada mube. Mube yaada. Hojii kan biyyaa bahe. Ijoollee dhibbaatama kaalidoon ofiisaati. Nyaachisaa obaasaa utuu guyyaa tokko dhimatamee ofii keetii baattee adda moonnati nama miskiinummaan akka namaa inni kaldo. Wallahi warabbal kaaba Mubaarak na dhaggeeffadhu. Kaalidoo hamtuu ofii baasinii dhiisii waan kana. Ijoollee kan tokko. Nam tokko kaalidoon nu fidee nu gate kan jiru miti dhiisati keessaa bayan asiin jedhe. Kaate burrii koy dhaggeeffadhu mube. An na dhaggeeffadhu mube dhaggeeffadhu. An wallahi ijoolleen kan qubee. Birrii miliyoona 3 miliyoona 4 waa ijoollee baranaati. Kanaaf asiin jedhe. Wallahi. Kanaaf asiin jedhe. Ijoolleen kan nam tokko nu nama kaalidoon nu gate waan akka bubureetti bitan. Kanaafuu Iluu abaaboodar. dhaggeedhaaf initti hima dhugaa barbaaddu miti. Ilyas dhaggeeffadhu. Dhagaara. Ijoolleen dhuftee karaarraa hin ce'in jedhe maqaan kan koollee nan badin jedhe wallahi warabbal kaabaa jechuudha birrii miliyoona 3 miliyoona 4 ol fixeera. Iluun harkitti nama danda'u waan ta'e. Mooditarii galchaa Waan ani ijoollee wajjiniin ta'e jechuudha anaaf rabbiin duwwaa beeka ijoolleen biyyarraa fedhe. Sii gala miti. Dogongora jiru dogongora akka biyyaatti jira garuu immoo waan qabnutti dhabne waa waggaa 2-3 hojjetan. Maaliif kana goone beektaa namni rakkatin maqaa kan keenyaan dhufee beddeen isaan qabamin jenneeti. Ani ijoollee nama 10 ol jechuudha. Dheengedde laasirraa. Omaanitti ergee diraama meeqaan deebise asirratti jechuudha. Karaamaattiin seenin jedhe. Egalee ammataa nam tokkootti birrii 200 itti baaseera ammataa nam tokkootti. Kun waan jiru. Maaliifi amma furmaanni jiru qeerroo maatii kan kee deeggaruu dhufte ofii kan keetii kaayyoo qabaattee biyya kana dhufte miti isa nan galuutti dhiisi qeerroo dhagaatti rabbi fayyaa keetti waan jiru jechuudha borii kaasee jammaree arri guddaadha qeerroo maayikii kaafadhu dhaggeeffadhu boriitu jira siistemni jira waan darbe hundatti illee bakkee sigatee bakkee bulteef dhiifama si haa gaafatu waraqata kan kee lakkii kaalidoo wallaahi dhiifamni ta'u wallaahi kaalidoo dhiifamni ta'u dhiisi kaalidoo nu dura dhaabatanii yookiin an deema
Is Galdo buya na singere waan kana. Ifa Galdo. Ila isa amma kana yu. Galdo turani natti kakachaa turani isa amma kana natti kakachaa turani. Elias akka Nareebsisuudhaaf ijoollee viidiyoo baasan nan siniisisa jedheeni Abdusaalim nama jedhamu fide kakachaa ture ana. Mubarak. Mube. tokkummaa Mube koy koy. Mube na. Idoni wal kabaju lamne jechuun fi gadi bu'ee. Dhimne Wali agan. Mube. laa mube jenneen mube waan hin jedhe na dhaggeeffadhaa. Koy Khalido Mubarak hin dubbadhaa qoyal tokko. Mube yaada kee sirriitti naa ta'eera. Har'a akkasitti abakka na caalaa naa taate. Kaalila dhaggeeffatu Kaalido kun obboleessa koo. Kaleessa kan wal sababii nama wal lolee miti. Nutursee galaa tursee na wal lolee miti Kaalid. Waa biraa wal irraa qabna. Ani bakka wal lolee nama dhufeessitti matee miti. Nutursee de. Akkuma kana gaafa ani ijoollee gadee obboleessi kee tokko obboleettiin kee tokko maqaa koo biyya Dubaay keessa kana ciifte na fidiiti mana keetti. Mube koo Aayidii irraa hojjetu naan jedhu. ishi dhaggeeffadhaa. Ana tojja. Mubarak waa sitti baana dhagay. Annan baa yaada koo tokko Atis koy me Khalido koy. Khalido miitu godha dhume. Koy Khalid. Rabbiin sodaadhu. Miitiin sirratti sirratti qaba. Mubarak yaanni Khalido sirratti waan sirrii tokkotu jira. Eliyaas mucaa kana dhiifama gaafatee kee aayidii isaa hojjetu. Anillee kana deeggarba. Mucaa kana bakkee bulchu adaguuf sii galee mucaa kana dhiifama gaafatee kee aayidii mucaa kana hojjechuu qaba. Kiisii. Kuma dhibbaa. Kiisii dhiifama gaafatee kee. Kaffalee bakkee ciisee makanatti. Kanattuu ta'e ilmoon nama. Akkas Khalido siyaanni isaa kana naagaleera. Yaa. Kanu Kaaldo callume. Dhageesse Eliyaas. Eliyaas dhageesse. Akkana malee ta'u. Maal hin gattaaf yaaddotti immoo takka argattee hin beektu. Yaanni furmaataa jiru. Mucaa kana dhiifama gaafattee bakkeetti gatuu keetiif dhaggeeffadhu. Fudhatamoo obboleessa wajjin haasa'in bilbil. Mucaa fuuchuu baniyaan. Wallaahi amma naqee fuudhaa mucaa. Yoo inni immoo poolis kadhanaansi jedhe poolis kadhanaansi mucaa. Wayitu jira. Eliyaas obboleessa keenya dhaggeeffadhu. Riskii kee kutuun barbaadu. Wallaahi na amani dubbiin kun yerootti mootummaa waan akkanaa barbaadaa jiru. Hangama kiyyaan nama rarta obboleessa kiyya. Riskiin kee kaccituun barbaadu akkati dalagattuun barbaadu obboleessa koo. Dhaggeeffadhu gaasitti masakan. Asfaraarraa wayi miti waan ati argaa jirtu waan an argaa jiru jechuudha. As deebii. Aboo as deebii nama sitti bilbilu kana ofirraa biloo godhan danfa xuruurseen. Miilli asii akka eenyutti na dhukkubaa irra san sitti haasaa jiru jechuudha. Miila madaabaa dhensiin haasaa irra dhaggeeffadhu. Miila cabaa. Iliyaas na dhageessaa? Iliyaas furmaatan sitti hima. Obboleessoo achi rabbii sodaadhu nama sitti bilbilu kana bilookii godhu. Okay, waan tokko sitti hima. Waan ati beektu, waan an beeku, waan uummanni beeku. Hangama kiyyaan obboleessa kiyyaa bor akkati dalagattu hin barbaada. Bor akkati jijjiiramtu hin barbaada. Akkati gufattuun hin fedhu. Kun asfaraarraa miti. Waan as argaa jirtu waan an argaa jiru. Mootummaan maal hojjetaa jira, maal takattalaa jira, waan jiru, waan biyya keessaaf Dubaay gidduu jiru argaa jirta jechuudha. Fakkeenyaaf adeemsi kun seeraan ala. Waan seeraan alaati. Kana laaltu kun faaxeen maal waan eenyu wayi dubbataa irra seeti immoo daarii sadartaa obboleettii ko. Gara yaadaatti hin darba jechuudha. Aboo uummanni maal ta'e uummanni si biraa kun nagaadhaa sammuun isaanii. Aayidii meeqan hojjetta? Xumurattanii anaasa'u? Caranaa kennitaa? Maa akkamitti xumuradhe nama si biraa akka siraa laaltaa waayii koo dhiiftee. Kaaliloo dhaggeeffadhu. Dhaggeeffachaa ture bareechiti dhaggeeffadhe. Tokkummaa. Qoy ilaal yaada xumuraa itti maa qoy Mubaarak yaaduma keenya. Nu hattoonni dhaggeeffata nu hattoonni jennee wal waamne qaalana. Nu hattoonni yookiin immoo nu warri Dubaay jirru. Yeroo nu waan kanaatti yaadne nama dhibban nu dawwalee iyyuu addunyoonni keenya hin sodaatin akkanan godhin jedha boolla wal buusuudha. Warri dheengadda qabamanii asirraa galan amma kana immoo wal warra miinzeedhaan taa'ee dhiin harka irraa sinaa hidhin gaafati ilaal qoy waan itti maal miinzeensi dhoowwu yoo jiraate. እሺ በቃ በቃ ወሊ ገላ በቃሽ ቡቤ በቃ ወሊ ገላ በቃሽ waan atiif tokkummaa waliin galittu jira mubee dhaggeeffadhu atiif tokkummaan mubee inni jedhaattu ati viizaa firii jedhaattu ayidii firii inni jedhaattu akkas qoy dhaggeeffadhu gaa tokkummaan immoo inni jedhaaru waraqaan poolis kiraansiisaa hojjetamee ayidii irraa jijjiiru ayidii dhumti mana hojii sun An waan isaa gaarii ta'edha malee barri firuma kana maal hojjetu diisii yoo kiisu ta'e yoo manna kiisu jedhe mucaa bakkee kanatti qatamee bule miidiyaa irra bahee himate ayidii ishii Kaalidoo si galee irra jechuudha. Yaada kan koo ishii yaada kan koo ani nama miti yaada hin kennadha. An kan hin jedhaaru tokkoffaa ijoolleen kun ijoollee biyyaati. Tokko mucaan isa miidhamaadhaafis isa miidheefis ijoollee biyyaa ta'an akka nam tokkootti erga dubbiin kun gadi ka'e jaarsummaa dubbataniiru. Lama sadaffaan hadha mucaan kun yoo ka'e biyya galee yookaan lafa gurguree ba'e yookaan baajaajii gurguree ba'e yookaan matoora qabu gurguree ba'e
Isaafis galuun furmaataa miti. Of jijjiiruu maatii isaa jijjiiruu dhaabbee mucaan kun. Namni tokko gaafa wanti nu asirratti rukkoonuu amma dubbii dubbannee karanni cabaa karanni fayyutti dhidhiiban jedhan miti. Rakkina jirru barree ati kana balleessiteetta jennee akka dubbiin kun dhumu gochuu qabna nu. Sigalee ada mucaan kun yoo ka'e tokkoffaa mucaan kun ada nama birrii ofirkaa qabuu miti, nama afaan beekuu miti. Sigala miti. Yooma seeraan adeemu jenna. Kana hunda dhiibne erga of jijjiiruu maatii isaa jijjiiruu dhaabe. Eliyaas ati waan namni kumni jaataa isitti murteessuu danda'udha. Badiin qabdaati. Dhibba keessaa dhibba. Lammaffaa mucaan kun viizaa ziyaaraadhaan hin dhumne viizaa kontoraataatiin dhufee jette. Viizaa mana hojiitiin achumaan ayidiin irraa jijjiiramu. Karaamaa isaarraa kaffaltee waraqaa boodeen kilaansii isaa baaftee fi mucaa kana nama biratti dhiifama gaafattee ituu mucaan kun oolee karaamaa keessan buliin dubbii kana mucaa kanaa xumuru. Har'a inni amma wabiin biyyan gala jedhu mucaan miidhamaan kun biyyan gala jedhu mucaan kun har'a yoo ka'e birrii kana harii baasee ka'e birruu kana ittuu inni deebisee fi yoo mucaan kun biyyatti deebi'e hamileen isaa tuqamaadha mucaan kana booddee. Birriin fayyaa yoo kun dhibbisa dansu. Kun duwwaan akka dheedhaan jiru abdii kuteeti bar waajjeesuuf deema malee karaan deemuuf miti bar. Ajjechaa deemuun malee kan inni jedhaa jiru malee dhaamsa dhaggeeffadhu. Namni wal ajjeesuu wal loluu ijoolleen ijoolleen kun lamaan ijoollee guddataa. Ijoollee dhaggeeffadhaa ijoolleen kun ijoollee ol guddataaran maatii wal loluun maatii wal ajjeesuun mana wal irratti gubuun makiinaa waa tokko wanti inni fayyadu jiru. Wanti inni fayyadu erga hojiidhaa dhufe dogongorra argameera. Dogongorra argame abbaan dogongorri bira jiru badii isaa uummata irratti fudhatee